Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Egaa akkuma beekamu obboleessa keenya kanneen gaddaa viidiyoo isaa isiniif gadhiisaa ture jechuudha. Asitti dubbachiisee jechuudha. Arra kunoo immoo mee arra amaanaa keessan fudhee dhaqeen jira. Maaliif ka amaanaa nama bira bubbuluun hin ta'u jechuudha. Namni baay'een ammallee hin gargaarre. Namni baay'een gargaaruudhaaf na gaafattanii isinitti himeetiin jira jechuudha. Ammallee na bira hin geenye. Garuu ijoollee xiqqoo tu gargaaranii bira dhaabbatanii hangasitti rakkoo keessa jira waan ta'eef gargaaruun na dirqamsiiseera jechuudha har'a. Kunoo akkuma beekamu obboleessi koo na biratti argama har'a mana kootti waan madhee jechuudha. Kanaafuu amma saayikilii ishee ittiin deeman usullee hin binnaafi yoo rabbi jedhe jechuudha. Yoo rabbi nu gargaare ijoolleen ammallee hin gargaara shiichi gargaaru waan ta'eef yoo rabbi jedhe itti fufa jechuudha. Kanaafuu amma rakkoo keessan jira waan nyaadhu waan dhugu kadhadheetiin bula isaayyuu danda'ee deemeen kadhadhu jedhaa jira jechuudha. Akkuma dheengadda viidiyoo isaa ilaalaa turtan jechuudha. Asitti viidiyoo isaa isinii gadhiiseera. Egaa har'a kun amaanaa isaa xiqqoo irraa fideeraaf maaliifan fidee yeroodhaaf itti fayyadamu sana booda immoo inshaallah saayikilii illee kan inni ittiin deemee kadhatullee yoo ta'e binnaaf jechuudha. Kanaafuu rabbiin aafiyaa nama hin qabin mucaan kun nama nagaa ture nama fayyaa qabu turedha. Rabbiin akkana naafisee lafa kaa'ee jechuudha waan ajaa'ibaati kun hojii rabbiitiin seennu. Kanaaf nuti warri fayyaa qabnu immoo nama akkanaatii fi aarsaa ta'uu qabna jechuudha. Sadaqaa tokko rabbirraa arganna, lama lammummaa jira, sadi oromummaa walirraa qabna jechuudha. Waa baay'ee walirraa qabna wanti nu hidhamee jira jechuudha. Kanaafuu rabbirraas galataa khayrii guddaadha. Jabaadhaa abshir du'aa kadhachuuf nu yuubart khayrii tokko. Kanaafuu kaamee obboleessa koo har'a amaanaa obboleewwan keetii fidee sii dhufeera. Tokko lama sadii shan. Egaa akkuma beekamu birrii kuma 5 fideef hin jira jechuudha. Egaa namtichi kun waan nyaatee buluun qabu, haati isaa manguddoodha. Waa hojjettee nama bulchuu dandeessu, abbaan qabu yatiima, obboleessa biraa hin qabu jechuudha. Nama isa illee xiqqoo isa gargaaru jechuudha. Kanaaf hammaa fi birrii amma ta'ee fideef hin jira. Birrii kuma 5 amaanaa ijoolleeti sii fideen duba. Gariin immoo ammallee sin gargaarre. Na gaafatanii kan akkaawuntii fudhatan jiru. Ammallee hin ergine jiraaf hin mijoomne. Gaafa jirra gargaaran immoo alana saayikilii ittiin deemtullee inshaallah siif binna yoo rabbi jedhe. Egaa kanuma kunooti birriin kee. Mee ijoollee kanaa fi du'aayii kadhuuti atis sulaa yaazu. Waa jaalama ko. Rabbiin isin gargaaru ko. Amiin. Ayyagaa rabbi isin bakkan. Amiin. Yeroo rabbi isin bakkan. Amiin. Akkuma gargaartu jettanii. Amiin. Rabbiin immoo isin gargaaru. Amiin. Akkuma gargaartu jettanii. Amiin. Rabbiin immoo isin gargaaru. Amiin. Afaa koo qaame. Amiin. Miidha koo qaame. Rabbiin immoo afaa akka isin qabinu gaa. Amiin. Rabbiin immoo afaa akka isin qabinu. Amiin. Akkuma gargaartu jettaniini. Amiin. Rabbiin immoo isin gargaaru. Amiin. Haajaan gatina bahu. Amiin. Haajaan gatina bahu. Amiin. Haajaan gatina bahu. Amiin. Akiraa bibnaataa haajaan gatina bahu. Amiin. Rabbiin immoo itti fuudhu. Amiin. Rabbiin immoo itti fuudhu. Amiin. Harka guutte naa gatanii. Amiin. Rabbiin immoo itti bakkan dhuga. Amiin. Harka guutte naa gatanii. Amiin. Rabbiin immoo itti guutu. Amiin. Birrii bareedaa naa gatanii. Amiin. Bareedaa rabbi itti bakkan. Amiin. Bareedaa rabbi itti bakkan. Amiin. Bareedaa rabbi itti nyaacheessu. Bareedaa rabbi itti nyaacheessu. Bareedaa rabbi itti baasu. Bareedaa rabbi itti baasu. Amiin. Haajaan gatina bahu. Amiin. Waan uffattan nabinaa. Amiin. Waan dhugdaan nabinaa. Amiin. Birrii gaariin nabinaa. Amiin. Birrii gaariin nabinaa. Amiin. Allahumma tolli. Kanaafuu jabaadhu abbaa koo nuti sibira jirraa obboleeyyan keessa baay'een sibira jiru baay'ee siif cannaqamaa jiru. Kanaafuu abshirishi abdiin kutin kun hoji. Amma